درسي كينيا درسي رياض الصالحين باب الأمر باب جد وجراجة فقدم حديث عبد الله بن زبير حديث الإباب لما فقدم على معاوية بك جد وجيني جراجة غاري فقدم نسيني يوكا ندوفي على معاوية رندوفي إنيو عبد الله بن الزبير وعنده حال معاوية برجرون عمرو بن عثمان عمرين إلما عثماني في والمنذر بن الزبير منذر المزبير وابن زمعة إلمي زمعة جركون سدن حال معاوية برجرنون عبد الله معاوية بردفه فقال نجد له معاوية دان نجد فقال نجد معاوية جد له عبد الله دان نجد فقال له معاوية جدا عبد الله دا معاوية نجد كم قومت هنغمت غمتمت قومت يتون غمتمت على غابانا غمت غمتمت يا عبد الله جد غافت غاريد فقال نجد عبد الله كل سهامين شفتي قودة تكو ب100,000 كما إبا تكو تغمتمتي قال نجده معاويان كم بقي منها إسيرا مؤممت أفري كان عبد الله فلاتيرا كأممت فري جنان قال نجد 4 أسهم قود أفرت أفي كتا أفر جتشود اكتار أفرتو ملايوكا فجأسا ونصف ولا كاتفي قود أفري ولا كاتفي غاري قود أفري في ولكاتوا في جرين عبد الله غير فقال نجد منذر ابن الزبير قد أخذت رغمت فدتين جرا يوكا بتده منها يسيرا بتده سهمي توكو بتده ب100,000 كما إبتوكم بتده جد eenyu jedhaa jira munzir ibn zubair sila muawiyaa bira taa'e miti eega sahamiin tokko kuma dhibba tokko jettanii tokko bitadheera gaa jedhe qaala amru ibn usmaan amriin ilma usmaanis ni jedhe qad akhaztu budhadheen jira bitadhe minaa isiirraa sahamii tokko bitadhe ب100,000 kuma dhibba tokkoon akkas jechuun jira nan bitadha gaa kuma dhibba tokkoon sahamii tokko jechuudha bar waqaala نجده ابن زمعة علم زمعة نجده قد أخذت سهما رغمت فدده يوكا بتده يوكا نمبتده سهمي توكو ب100,000 كما دبا توكو نجيشو فاكم سدي غرغرمي جيشو دابرما فقال نجده معاويان كم بقي منها سدي غرغرمي رامو ميكتا فريسي را منها جون أي من سهمي التي بقيت غاباسا الرا قال نجد عبد الله تديفتو قالا سكن غاري عبد الله المزبيري تديفتو قالا سكن سهامي توكو في ونصف سهامين كتئ سهامي تافي أما موجرين سدي غرغر ميرا سهامي توكو كتئ ساتا في جنان قال نجد معاويان قد أخذته رغم التسفر الدنجرة ب50 و100,000 kuma dhibba tokkoo fi kum 50 fudhadheen jirai jedheen subhanallah achi gurguramee dhume kaa'amma qaala ni jedhe gaa wabaa abdallaa jedhaadha qaalaa isa kanas wabaa hishaamtu jedhaa jira wabaa abdallah ibnu ja'far ni gurgure abdallaan ilma ja'far nasiibahu qoodaa isaa ni gurgure abdallaa ibnu ja'far qoodaa isaa ni gurgure qaalaa kana jedhan abdallaa yookaan nama abdallaa malee jiru jechuu jedhanii gaarii abdalluma yoo jenne sin ta'a gayrii abdallaati yoo jenne sillee numa deema wabaa'anii gurguree abdallaa ibnu ja'far nasiibahu qooda isaa min mu'aawiyaa jechuun ay ilaa mu'aawiyaa gara mu'aawiyaatti gurgurate abdallaa ibnu ja'far qooda eenyurraa fudhate sana gaabaarraa mu'aawiyaatti gurgurate ammas ب600,000 kuma 600 gurgurate kuma 600tti gurgurate jechuudha. Muawiyaan dachii gaabaarraa meeqaan bite walumaa galatti kuma 100 kuma 50 Abdallaa irraa bite kuma 600 Abdallaa ibn Ja'far irraa bite walitti kuma 750 bite jechuudha.
فلما فرغ وقم راوته ابن الزبير ilmi Zubeer Abdallaa wagguma raawwatu min qadaa'i daynihi kaffaltii deynii isaarraa wagguma raawwatu min qadaa'i daynihi kaffaltii deynii isaarraa wagguma raawwatu qaala ni jedhan banuu Zubeer ilmaan Zubeer ni jedhan egaa amma Abdallaadhaan iqsim qoodi baynanaa gidduu keenyatti miiraasanaa dhaalmaya keenya nuu qoodi kaamma jedhaniin deenii kaffaltee bitte miti dhaalmaya keenya nuu qooduu qabda amma qaala ni jedhe Abdallaan wallaahi rabbitti kakadhee laa aqsimu baynakum in qoodu gidduu keessanitti jedhe in qoodu gidduu keessanitti in qoodu obboleewwaniin jedhaa bar hattaa unaadiya amma lallabutti bilmawaasimi bakka walgeettii muslimaatti amma lallabutti bilmawaasimi jechuun bakka namni itti ol ga'u bakka hajjii bakka gurguddaa namni itti ol ga'utti amma lallabutti 4 siniina waggaa 4 amma lallabutti hin qoodu jedhe akkam jedhee lallaba haala kawnii qaa'ilan haalan jedhaa ta'een akkam jedhee lallaba alaa dhaga'a haala kawnii qaa'ilan haala kuntu haalan jedhaa ta'een qaa'ilan haalan jedhaa ta'een maal jedhee alaa dhaga'a man kaana namni ta'e lahuu isaaf namni ta'e ala Zubeer irratti namni ta'e daynun deeniin namni isaaf ta'e falyatinaa nutti haa dhufu jedhee lallaba jedhe falnaqdii ni kafallaa namni Zubeer irraa deenii qabdu gara keenya kottaa jedhee amma waggaa 4 lallabutti hin kennu jedhe faja'ala ni taasise gaa lallabbii sana Abdallaan kulla sanatiin cufa waggaatiin yunaadi kan lallabu ta'e filmawaasimi walgayii keessatti walgayii hajjiitiin bakka namni hajjiidhaa dhaqutti ol keenuma lallaban waggaa 4tti man kaana lahu ala Zubeer falyatinaa namni Zubeer irratti deeniin ta'e nutti haa dhufu jedhe lallaban waggaa 4tti falammaa madaa aluma darbu 4 siniina waggaan 4 aluma darbu qasama ni qoode Abdallaan baynahum gidduu isaaniitti qoode gidduu ilmaan Zubeeritti wadafa'a ni kenne sulusii ni kenne sadaqaa jedhan sulusii ni kenne gaamma sulusii sadaqaa kenne jedhan qabeenyicha kana hundarraa ammoo solitti qabee sulusii immoo sadaqaa kenne wakaana ni ta'e Zubeeriif ni ta'e 4 niswatin dubartoota 4 ta'an warra 4 dhiisee du'e warra 4 fayyaa walitti qabee dhiisee du'e Zubeer fa'asaaba ni argate kullu imra'atin cufti dubartoowwan sanaa 1,100,000 miliyoona takkaa fi 200,000 argatan miliyoona tokkoo fi 200,000 argatan beerran isaa jechuudha ilma horreewwan isaa gaariidha dhiiroo meeqa ol ga'e laata wakaana achiin booda fajamiicu maalihi walitti qabaan maalihi horii isaa ammoo fajamiicu walitti qabamaan yookaa cufti horii isaa yeroo hisaabamu 50,100,000 walitti qabaan qabeenyaa Zubeer yeroo hisaabamu miliyoona 50 fi 200,000 ta'e jechuudha subhaanallah kana hunda qabeenyaansaa miliyoona 50,200,000 qaba jechuudha Zubeer gaafa dhiisee du'u gaafa du'u kana qaba jedhan fajamiicu maalii kana irratti isin qaddarattanu fajamiicu maalihi 50,000 irratti fi zamaani wafaatihi jedha zamana du'aa isaa walitti qabaan qabeenyaa isaa miliyoona 50 fi 200,000 jechuudha eegasii deeniin irraa kaffalamee eegasii wanni fedhe irraa godhame malee gaafa deenii kaffalee jedhamu miti gaafuma ni dhiisee du'u kana qabeenyaan isaa ugguu tilmaamamu rawaahul Bukhaarii hadiisa kana odeessee hadiisni kun sahihaga achi fiinne as fiinnus gaadhanne godhadhannus wanni kanarraa argamu maali jennaan amaana baaba amaanaatti fide akka Abdallaan ibn Zubeer amaana akka Zubeeritti amaanaa jabeesse beek amaanaa jabeesse liqiitti deebise deeniittuu galee bar deeniin sun irraa kafalame malee amaanaan jabaa ta'uu irraa hubanna ammoo namni du'uu kan waa kanatti dhaammachuu akka waajiba ta'e irraa hubanna jechuudha
gaariidha. Baaba tahriimu zulmi baaba haraam ta'uuti dubbanna. Baaba 26 geenye rakka baaba riyaadaatti alhamdulillah. Baabu tahriimi zulmi baaba haraam ta'uu dubbanna zulmiin miidhaan. Wal amru baaba ajajuu dubbanna. Biraddi zaalimii deebisuutti mazaalimii nama miidhu deebisuutti nama miidhu deebisuutti dhiisin miidhin jette baaba ajajuuti jechuudha. Qaala Allahu ta'ala rabbi ol taanni jedhe maali zaalimiina zaalimtootaaf hin taane jedha rabbiin waan taane bar zaalimtootaaf min hamiimiin aanaan tokko waan taane jedha aanaan yookiin jaalalloon aanaan namni sattaanu namni nama zaalimaatiif hin taane aanaan jechuun namni sattaanu jechuudha. Walaa shafiicin manguddoon tokkollee isaaf hin taane yuxaa kan ittiin bulamu manguddochi sunu akkas jechuun nama jaarsummaa isaaf dubbatu wayiillee hin qabu jechuudha bar zaalimni. Waqaala taalaa rabbi ol taanni jedhe wamaa lizaalimiina zaalimtootaaf hin taane warra lubbuu ofii miidhanuuf warra nama miidhanuufis min nasiirin tumsaan tokko hin taane tumsaan tokko wanti tumsu hin taaneef jechuudha. Waamma al-ahaadiis hadiisowwan irraa gaarii gaddeebise xiqqishoose. Waamma al-ahaadiis hadiisowwan irraa famin hadiisowwan hedduu jira faminhaa isiirraayi hadiifni jechuudha Abii Hureeraa Abii Zarrii radiyallahu anhu al-muqaddim darbaa kan ta'e fi aakhiri baabal mujaahid macarrashaa yookaan dhuma jechuudha baabul mujaahadaa keessatti kan darbellee baaba kanatti dhufee ragaan taatuuf hinne jedha Nawawiin. Gaarii adiimni 203 an Jaabir radiyallahu anhu anna rasuulallahi Allahumma salli ala Jaabir irraa gaariidha duuba ergamaan Allah qaala ni jedhe jedha ittaqu zulma yaaboo zulmii sodaadhaa jennaani zulmii eeggadhaa jennaan zulmii eeggadhaa yaa miidhaarraa zulmii jechuun miidhaadhaa beeki. Miidhaarraa eeggadhaa miidhaa sodaadhaa fa'inna zulma yaaboo miidhaan kunii zulumaatun yaaboo dukkanoowwan ta'anii jennaan dukkanoowwan ta'an yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaadhaa jennaani dukkanoowwan ta'an dukkanoowwan jechuun jamiidha dukkana danuu ta'a jechuudha bar zulmiin ati arra nam tokko zallamte yookaan waa tokko goote miidhaan ati goote guyyaa qiyaamaa miidhaa danuu ta'ee dhufa jechuudha eeggadhaa kanaafu wattaqu shuha ammallee dognummaa sodaadha dognummaa eeggadha fa'inna shuha dognummaa kanatuyyuu ahalaka ni halaake man kaana qablakum warra dura keessanii wanni jara halaake dognummaadha. Hamalahum isaan kaase alaa ansafakuu dhangalaasuu irratti isaan kaase dhangalaasuu irratti dimaa'ahum dhiiga isaanii dhangalaasuu irratti isaan kaase wastahalluu halaal godhachuu irratti mahaarimahum waan haraam isaanii irratti godhame halaal godhachuu irratti isaan kaase dognummaan sababaa dognummaatii jecha wal ajjeesanii wal fixanii dhiiga rabbiin haraam godhe halaal godhatanii halaakamanii isa kanaafuu dognummaan nama halaakaan dognoominaayii zulmiillee eeggadhaa jira Rasuul sallallahu alaihi wasallam rawaahu muslim hadiisa kana odeessa hadiisa kana ragaa baabumatti nuti fudhannu zulmiin akka hin taane hubanna zulmiin akka guyyaa qiyaamaa miidhaa ta'e dukkana danuudhaan nutti dhufu irraa hubanna ammoo dognummaan akka hin taane irraa hubanna jechuudha alladhiina yabkhaluuna ya'muruuna annaasa bilbukhli jedhe rabbiinu an Abii Hureeraa adiimni 400ffaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة راجتشودا غاري سغلين انجرو جما غاري دا نبيرا نجيرا جوبا أما دوفه إيسات رابط ديرو غاري اتفوفو وعن أبي هريرة أبا هريرة رانسي وديستا رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيسو سببا دلقا سرا جلتوتي يا أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرقمان الله قال نجي لتؤدن الحقوق يا بو نجيستفتني جنان حقي نجيستفتن قافتو كوكا قافة استمعامان فمو والله كاني كنتنوفو حقا نكنتن ججول yookaan immoo kennaa haqa kennaa ilaa ahlihaa gara ahlii isaatti kennaa haqa deebisaa
gara ahlii isaatti. Gaariidha. Yawmal qiyaama guyyaa qiyaama ni deebisan jechuudha bar yookaan arra kennaatu guyyaan qiyaamaan dhufin hattaa yuqaada lishaati amma kaffalutti jechuudha. Gaarii yookaan immoo latu addunna yaaboo ni kennitanii alhuquuqa yaaboo haqa ni kennitanii jennaan haqa ni kennitan ilaa ahlihaa gara ahlii isaatti ni kennitanii yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa ni kennitan haqa irra zallamtan waan irra miitan guyyaa qiyaamaa ni kennitan hattaa yuqaada amma kaffalamutti jennaani amma kaffalamutti jennaani lishaati reettii aljalhaa'a reettii isii jechuudha gaafa hin qabneef amma kaffalamutti min shaatil qarnaa'i reettii isii gaafa qabdurraa amma kaffalamutti subhaanallah hamma akkanaatti kaffaltu jechuudha bar latu adduna ni kennitan hattaa yuqaada guyyaa qiyaamaa amma kaffalamutti lishaatil jalhaa'i reettii isii gaafa hin qabne isii moluu taateefi min shaatil qarnaa reettii isii gaafa qabdu irraa duniyaa irratti gaafa qabdurraa kaffalama jechuudha. Addunyaatti gaafa hin qabatte nyaatte miti akiraatti immoo isiitti gaafti irraa fuudhamee kaffalamaaf. Rawaahu muslimuun muslimta hadiisa kana odeesse hadiisa kanarraa gabaabumattoonni nuti fudhannu yaa rabbi jabaa ta'uu bannagaa jechuudha zulmiin jabaadha rabbi nu haa eegu oloofime. Gaariidha adiimni jechuudha 205 waan ibni umara abdallah ilma umar irraa yaa'ee radiyallahu anhumaa allaan jibbina saalamaan irraa fageessu qaala ni jedhe kunnaani taane natahaddasu kani haasofnu taane an hajjatil wadaa'i hajjii wadaa'ii irraa jennaani kani haasofnu taane jedha umar wannabiyyu sallallahu alaihi wasallam haala ergamaan rabbiidha bayna adhuurinaa gidduu keenyatti jiruuni jennaani haala ergamaan rabbii jennaani gidduu keenyatti jiru yaa'ii gaariidha walaa nadrii nuti nu waan beekne maa hajjatul wadaa'i waan hajjii wadaa'ii taate hin beekne boo waan hajjiin dhaammannaa taate hattaa hamidallah amma rabbiin faarsetti jennaani rasuulullah ergamaan rabbii amma rabbiin faarsetti rasuulallah ergamaan rabbii amma rabbiin faarsetti wa asnaa alayhi amma faaruu irra dhangalaasetti rabbirra summa zakara eeganaani dubbate ergamaan rabbii almasiiha dajjaal masiiha dajjaaliin dubbate jechuudha waa'ii dajjaal haasawee jechuudha ergamaan isa ija boloqaa ta'e masiihi jechuun haxaamaa ijaa kan ta'e jechuudha jedhan yookaan deemaa kan ta'e jechuudha jedhan fa'axnaba fi dhikrihi yaboo jechuudha ergamaan rabbii ni dheeresse jechuudha xaaxnabaan kun ni dheeresse fi dhikrii gorsa isaa keessatti ni dheeresse ergamaan rabbii وقال نجد ما بعث الله ربي وانرجني من نبي تكرا إلا أنذره صداتش سمالي أمة إسا صداتش سمالي ربي النبي تكو نرجني جد إرجما ربي أنذره نصداتش سيبا ندنين نوحين الله والنبيون من بعده نبيون بودا نوحي تجرن الله نصداتش سن ندنين أين يرى إسر جتشو دابر دجال كان الرا قد جدني وإنه دجال كوني يخرج يوبا مي فيكم سين كيستي يوبا فما خفي وان ركتوا عليكم سن الرت من شأنه حال سارا سنتني ما وان تأفو فليس إنتانني يخفى كان ركتوا عليكم سن الرت إن ربكم ربين كيسني ليس بأعور بلان تاني ربين كيسن قروم مو إني بلاده دجال موجة شو بر قرو ربي جديد فوان تأفو وإنه إني أعور بلاد عين اليمنى إجي ساجد شودا مرقاكني بلاد أجيد كان دجال غاريدا كأن عينه أكوان إجي إساتاتيتي جتشود أكوان إجي إساتاتيتي عنبة طافية أكفري جتشودا إنبة جتشودا طافية مرفوعة والفلمتو تاتي akka gaarii duuba saatiin keenya gaheera deeqaa 20 guuteera inshaallah gaariidha sagaleen ni danda'a kana booda akka waan ijjisaa jechuudha
akka inabaa ba'aa ta'e boloqaa ta'eeti jechuudha jisaa kun. Alaa dhagaa inna Allah rabbiin harrama alaykum isin irratti haraam godhe. Dimaa'akum dhiiga keessan wa amwaalakum horii keessan ka hurmati yawmikum haazaa akkuma guyyaa keessan irraa kan akkuma biyya makkaa akkuma yeroo hajjii kana haraam godhe yeroo kaanillee haraam godhe jedhe ergamaan rabbii. Fi baladikum haazaa akkuma biyya kana keessatti haraam godhe biyya biraattillee haraami dhiinni keessan. Fi shahrikum haazaa akkuma yeroo keessan ji'a keessan kana keessatti haraam godhe yeroo kaanillee haraami dhiinni keessan. Alaa dhagaa hal ballagtu yaa rabbi geessis san geessifnee an jedhe ergamaan rabbi. Qaaluu jedhan na'am geessifteetta jedhaniin saabaan qaalani jedhe ergamaan Allahumma shahad yaa rabbi ragaanaa bay salaasan gidee sadii akkana jedhe ergamaan waylakum gaariidha waylakum jedhe ergamaan rabbi wayyaa way keessan yaa halaaka awwayhakum jechuudha jedhan tokkumanni unzuruu eeggadha way halaaka keessan jechuudha. Kun kalimatun tajri ala lisaan arab jensinumaa wama afaan arabaarra yaatu wayyaa rabbiga akka jedhamuute jechuudha. Unzuruu eeggadha laa tarjicuu in deebi'ina baadii booda kootiitii eegan du'e kuffaaran kaafirummaatti in deebi'ina kufriitti in deebi'ina yadribu ba'dukum ba'da riqaaba ba'din yadribu ni dhawaa ba'dukum gariin keessanii riqaaba ba'din morma garii dhawaa ala gariin keessa muslima ta'e gariin keessan kaafira ta'u gari walitti deebitanii wal dhaatanii eegan du'ee booda kaafiran ta'inaa kaafiratti hin deebiinaa jedhee irraa dhowwee jechuudha ergamaan rabbi. Rawaahul Bukaarii hadiisa kana odeesse warawaa muslimun ba'da muslimillee garii hadiisa kana irraa odeesseetiin jiraa jedhan. Gaariidha hadiisa kana inshaallah bareechaa ilaalaa saatiidhaa jecha ariifannee وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالله التوفيق.